Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota keenya warreen amantaa birootti ashyaa marga fuunee isin jaa arrallee gaafnu deebi'ee isinii fi viidiyoo biraatiin akkasii gaa arra waliin dhufeen arra ganama sa'a jaarratti bakka poolisaatiin deemne jenneeti waajjira poolisatti kutee waajjira poolisaa san kaniin daqiiqaa waa hunda naa mijjeessan silaa'ee lokshina isaaniitis warri wanni lokshina isaanii fuudhanii warri lokshina laalus laalanii wanni hundi garuu baay'ataatti waan haajamtuuf anis akkasitti qophaa'ee ittiin dhayne giseen dhaqee dubbiinis akka malee haalattamanatti taate warreen poolisoota akkanaan jedhanitti yoo bakka san mutaakkidatti qabeetu taate tan hunda firaadhiisii nuti bakka san dhaynee ammatti sii qabuudhaaf qophiidha naan jedhanii turanii. Ammas aan bakka isaanii waan hin beekneef bakka sanillee barbaadu kun ijoolleen barbaadu jirtulleen gaafadhee dawwalee duuba kun uummanni poolisaa akkana jechaa jiranii akka isin bakka san gartanii jee ijoollee gaafannaan ijoolleen mana meeqatam seennii achi seenan beekuma nuun jedhanii kaan baatii takka dura beekni nuun jedhanii kaan guyyaa 15 dura beekni hunda nuun jedhanii bakka isaan itti galanillee namni hafuura himu tokkollee hin jiru jechuu jirti ijoolleen saniif gaa lokshinni dirqama nuti tahee jira ammoo gaa warri lokshinaatis waan deemanii akkasitti barbaadan san isaanis wacii guddoo waan fedhaniif saniif gaama arra naamni jooyinii akkasitti baay'ee lama naa qabaniitiin deebi'ee kan dhufee amman tan ol seenu akkuma onlaayinii irratti ol beektiin viidiyoo isarraa maranii gadhiisan takka argee sababa sanii hara kana dhufee jechuudha. Viidiyoon gisee irraa maranii gadhiisan san dhiiga qabdii ni tumanii yaa Oromootii an kana dhibu bar maaliin jaa maali kanatti garaa jabaatuun kun walitti garaa jabaatuun kun maali? Silaarraan tanaa silaarraan tana namni tokko qabatamaan ragaa irra bahu ijoollee xiqqoo laa taa'utu silaa as bahee annan dhibdu maaliif isaatu Oromootti balleessee hin ja'anillee waan hin jiruun qabu gaa maaliif nama Oromootti roorrisee irraan tanaa jeeti waa hundaa'u waan ati keessa dabartee jeenii anillee akka ammatti kanatti dubbiin wanni taate kanatti silaa bitaanatti hin taatu akka amma bitaanatti taate kanatti hogguusaan afaan ni qabdi furmaata ni qabdi namni tokko dhiifamaa jira namni tokko dhiifama si gaafate akkatti dhiisuu jira innis waan barbaachisu haqa isaatii taanaan kafalamuu jira sa akkasuma natti fakkaate garuu ani ragaa inni qabatamaan argee isa kana qixaatu jiru siin agarree maallaqa kana irraa buusee baasuufis waan takka waan qabatamaan inni kun isa kana qabeen hin qabu afaanin ammoo maallaqa fayyaatu narraa buufatee Abdulqawwii na gurguree Abdulqawwii maallaqa narraa buusee sabaa isatti dachii na gurgursanii maal jechuu jira afaanini ammoo ragaadhaan taatti as bahee ragaa qabatamaan itti qabu sin garre jecha afaanii malee akka isaan wal beekan namni tokko haa beeku sin garre inni jaalasa beekamus akka immoo duukaa ba'oof namni isa beeku sin jiru akkanumatti namni kun oluma ka'eetu duuba nagaafayyaa nama kana qabee nama kana kana dhiiga irra facaasee namni tokko Oromoo akka isaati saba akka isaati obboleessa akka isaati ilma dhiiraati sanuu deebee viidiyoo irraa waraabee duuba qilleensa gadhiisuun kun sirriidha Oromooti jedhee arra namni tokko kana suruu kanaan dhaabbaddaa jee ina suruu kan nurraa qabu kamitti dhabame isin keessa an karaa ajaa'iba natti jira bara tana wanni ajaa'iba natti taatee gara keessan gara nafitti arraan tana viidiyoo san giseen sirriitti jala deemee hordofu garuu an jaartii isaatillee duraan atillee wajjiitti jirtaa jeetiin harka keessaa qabdi jee loluu jira anis isanillee barbaaduun ture garuu arra giseen sagalee isii dhaga'uu boo gurbaa kana gadhiisi jetteeti gurbaa tokko dubbachuu jirti gurbaan san nasruu itti bitateen isaan beekanii hundee sabaatu maal jammaaquma isaatillee waan jallee beekan maqaa isaallee dubbachuun fedhu. Isiin akkas jettuun isiin dhalaa sun dhaabbattee boo gadhiisaa gurbaa kana yookaan hiikaa qoonqoo tanallee nan kan naaf isin jettu gurbaan sun qabee hidhaa hunda deebise. Gara jabeenyi dilli kun maali yaa Oromooti himee garma jabeenyi dila kanaan na dhibeera. Hundi itti jirtan jabaadhaan ma jenni. Bara kana keessa gaankaa inni miidheetu isaan kana keessa jira taate hin beekne garuu nama inni miidheetu isin keessa jira. Gurbaan Abdurrahmaan mana isaatii fuudhame sanilleen gadda sana bira dhufee ture agartanii jirtanii arra ganamallee sa'a wajjiin deemnee turre ammoo raqama itti kannee gurbaan sun ammoo dawwalee raqama nasruudhaa kan itti kannee irratti dawwalee nama biraatiin na jalaa kaasee gurbaa tokko Khaalidoo naan jaa isaan na jalaa kaasee jaa gurbuma sana fakkaate gaanii gurbaa isa reefuu hidhatti deebisee viidiyoon itti arge kan isin hin jeessantu jalaa kaasee na fakkaate ilmaa gurbaan barra naan lulaa jechuun jira waan gaa'isa lolchiisuun beekanii boogaa maallaqa isiniif fidaa bakka itti maallaqa isiniif fiduun natti wasafadhaa gurbaa gadhiisaa kan inni akkas waan jeenna fakkaate akkas hin jeen jechuun jira hunoo jarri ni lolaa'u maallaqa irraa isin qaban taate gaa maallaqa irraa isin qaban gisee laaloo argummanni maallaqaa miti waanuma biraatiif qabanii
Ana nama biraatu isa kanaawu nasruu baanan kanaawu nama biraati jaarsa kiyya biteen jechuu jiraanii garuu gizeen deemtu dubbiin akkasuma fakkaachuu jirteen malleedha. Inni maqaa dallaalummaatiin haa isa kana komatee miidiyaa irratti maqaa isaa balleessuu jiru malee Oromootiyya wanni inni rukaaba irraa quba qabus hin jirtu. Namni rukaaba dalagu akka feesaa inni beeksisaa'u namaata isa beekaa nama beekaa maaliif yeroo dheertuu waan rukaaba dalagu namni kun rukaaba kun gizee dabru namumarraa gizee dabru nama irraan deemu hin irraanfatu. Isa dhiisee hatta saahiba nama irraan dhufeetu hin irraanfatu namni numa beekaa. Arragaa namni inni akkana nu godhe jee isa kan himatus ragaan hin jiru. Nagaa fayyaatti kana qabee isa kana qixaatu jira. Hoggutaan halkan guyyaa uleen cafaqee akka ijoolleen numa iyyisiisuu arra hunoo mataa kan inni fottoosan taateen biyyoo kan dhiiga jiruu tana kan qabne haala miidiyaa irratti abbaasan. Anatti kun maaliif barbaachise na dhibee garuu maali mee wanni barbaachise wal zallamuun wal miidhuun maaliif barbaachise walirratti harka dha'uun maaliif barbaachise namni tokko arra kaasbee aboo dubbii kan akkamii namaanillee haa tugu akkamii kaja'u akkamitti dhabamee durillee dubbachaatiin jedhamu waan kana hin callifneeni hanga akkanatti mul'atutti nasruun jaarsa kiyyatti nama biraatti nasruu itti bite malee dhimmi nasruun jaarsa kiyya irraa qabu tokkollee hin jiru bakka arra maallaqa didee sanatti gaa waan biraatiif deema gaafa lubbuun jaarsa kiyyaa kun ba'uu dhiisi ilaal silaa fottoo seema dhiiga irraa gannaqeemi dhiiga irraa gannaqee gaafa gaa tana booda lubbuu malee waan hafneef gaafa dubbiin bakka lubbuu geesse gaa dubbiin jabaatte innis nama qabaa namni isaati barbaade jalaa isin hafne ammoo arraan tana gaanii akkuma reefu isin hin jeessanii warra lokshinaatis gaa waan isaan naan jedhe isinitti himeetiin dhufee borga namatti naa qaatanii borga nama sanas bira dhaqee waan isaan barbaadan hunda guutee fi sirreessee maaliif abbaa ilmaan kiyyaati waan ta'eef ani waan lubbuuti jallee yoo taate baasee gurguree jechuun silaa baatee gurguramtee inni isa kana baasuudhaaf narratti dirqama. Abbaa ilmaaniiti akka firistaananii isaan ammoo garuu bakka seenan booddee walumaan ni eeyne seenasin. Bakka isaan seenan akhira isaanii bakka itti booda'aanan arguuf jirra walumaan numa agarraa garuu dhimma isaan isarraa qaban kana akhiratti numa baramte kanatti naftoo haayini numa bahanii qallata malee haayini hin cetu abadan. Numa bahaayini akka firistaanaan ooleen buluu rabbiin haqa numa baasaa. Taarigaa mukoraa keenyaaf akkanatti rabbiin gaanutillee mukorru jiran fakkaate malee haayini inuma hin cetu. Arra inni maqaa dallaalatiin isa kana qabee kanatti isin wajji harka dhooytan kun booddee isinillee isheen teessan. Afaan irra kan waamee kan hartan kana mee dhiifadhaa xiqqisho. Akkanatti waa hundeef keessaa hin alba'inaa fi dhiifadhaa. Maaliif dubbiin booda akka gabbaateetti dubbattu nama wallaalchifti. Osoo waa addan hubanne osoo waa addan baafanne waa hunda naasaa waa hunda nyaatan malee. Haga adda baafattanii usaa yookaan dandeessan addan qabaa dadhabdanii firaatti callisaa. Malee wajji harkan dhooyina booda sheenaa isinitti taati. Arrabaa garbaatanii wayin albaatan kana booda akka itti dubbattan hin qabdan. Garuu inshaallah nuti rabbiin wajji jira. Arras baruu isaanii annuman baasa isa. Abbaan nama miidhu rabbiin nama miidhullee hin jaalatu. Ififillee nama miidhu haaliin abbaa if miidhe malee. Inni arra if miidhuu isaati nuti uumaan hin goone. Bakka isa qabeetti arra if miidhe ilmaan ifii guddifachuu irraan qabu arguuf jirtan isinillee warri wajji harka dhooytan kun isintu ilmaan isaa guddisaa. Talaan isin jechuu barbaade inni guddiftanii fi miti inni guddiftanii fi ilmaan isaa. Garuu immoo asumaanuu jaartii isaa kanneen galatoonfata. Maaliif ha'iisni isiin dhaabbattee aboo qoqqootti kannaa. Aboota kaa gurbaa kana gadhiisaa jettuun qabanii hidhatti ol deebisan gara jabeenyaan. Alagaan gocha akkasiisan nurratti raawwanne. Alagaan amma dura silaa Oromootti roorrisa jaansonu akka isaan isarra raawwachuu jiran kana takkaan nurratti raawwanne alagaan keenyamu. Maaliif akkatti warroorrisuun kun namatti laafaa ta'e garuu hin beekneeni. Anama maraafuu inshaallah haa bari'u amma hunu galgala jirra. Sa'aan tun galgala gaafa baree ganama halkan gaafa dheeratus bari'uun ooluutti Oromoon. Numa baree gaafa bareemetti illee numa qabama. Harri hin dhaquusi takka ittiin hin jirtu numa qabama akka fedha isaanii bilbila isaatillee akka biratti kanneen akka fedhan turratti harbachaa dhiitan numa qabama. Booddemti immoo hara tolaatan illee haa ta'u itti dubbatanii boo maallaqa boo beetan isinii dabarsinaa gurbaa kana gadhiisallee kajan maallaqa maal haasoo ta'e yeelole gurbaa maallaqa irraan qabuun isaa wallee nuyi. Maaliif akka deemu ganaan galee cittiin isaa hay'eefa maallaqa kiyyanaa dabarsaa naanuu jeenarrattu dawalee nasruun afaan isaaniitiin wanni bilbila nama bira kanneen boota maal haasoo maarreen ajoofu maaliif yoo maallaqa irraa qabaata akaawuntii gurbaa hin erga boo maallaqa naa dabarsuu feetaa'ee an gurbaa kana gaadhimmi irraa qabu hin jiru maallaqa wanni waliin nu fide hoodhu maallaqa isaa akaawuntiidha maallaqa hinaa dabarsan gadi lakkisa afaan nagaati yoo ha maallaqaa taa'u taate akka dubbiin ammoo dubbii maallaqa hin ta'in ammaan tana asitti addanaanaatee jirte jechuudha. Khaniin maallaqa siif ergine jeen jechuutti hin jiru gurbaan wanni immoo inni akaawuntii kannachuu didee waan biraa gurbaan loluuf maaltu jiraawu
lola maaltu fideewu ni mooni bitame gaanillee ni maal godhanii maallaqaan bitame yoo Abdurrahmaan achi harkaa beekaa wardiyyaa waan eeguun qabu haarisummaa waan kana jechuun qabu beekta garaa kana shahiidul baxni hundi isaanii bara garaa bitame fayya bara hundi kan Oromoo inni fiyyaane malee hundi bitamtuun nu keessa jira waa Oromoodhaan miti haarisummaa san dhabaa barsaniif waan nyaatee dhuguu wayii qabaare yoo haarisummaa san irra deeme yoo inni achi bee dhugaatii san dhabaa nyaata dhabaa amma bakka guddoo kananii fi maqaa haarisaatiin akkana bu'anii taa'ee haarisa wanni biyyarraa eeguu jiran sagaa wallee nuyi achi taa'aa gaafaan ol qabeeti saaree onni ichi beesaniif lola waan biraatiif miti akkanatti siin haftu garootillee na qaalichaan akkanatti siin haftu wanna maxxanaa nama fakkaatin cittoo akkanatti siin haftin sayid aduu garuu namaati yoo isin hunda akkasuma tokko tokkotti siin irraan kafalle arguu jirtan garuu